namni hanqam takkatti hammaatee naam jechuun du'a filate waan jabaate gamas nama oofaa malee intala dhalaa wallaahi ijoollee dhalaa beekaatu akkana ta'eetiin jira. Haadha dhiistee ilmoo dhiistee ummaan ta'ee ilmaa obboleen keeyoo kaanis karaa maarree haa deemu kaanis karaa maarree adda faca'a. Jalti dhalaa gidee qaban akkasii udaanii fi ficaan firra gadhiisti. Aboo nam tokko lallabaa olii asirraa waa takka fitu. Arraantan islaamaallee ni jiraate. Hamzaa shee Jaabirii nafu aslii ni nafu maaliin. Azoon dubbachuun fadhiniin dubbadha. Maaliif nama feemasa meeqaas keessa jira. Feemasa sadaqaa ta'uu, kagaraa ta'uu, kaaqaa ta'uu. Bika sadaqaan jirre malee kan dhaabbanne. Bika ergaas ni jirre malee. Arraan tana nama baqataa Oromoo yoo xiqqaatte akkuma biyya keenyaa guutuu yoo fudhanne nama kuma 7-8-9 ni ta'an. Nama kuma 7-8-9 ta'uu dhiisanii nam takkaaf 9 ta'an deemanii nam takkaaf nama kuma 9 lubbuu baraaruu dhiisanii haa jennuuti. Haa ta'u malee baqataan magaalaa tana jiru nama amata 10 ama 12 13 as keessa taa'ee jira. Namni kun azoo waraqaa qabu, waraqaa baqattummaa azoo qabu. Jeniivarraa baqattummaan isaa mirkanaa'itee fi azoo jiru azoo maandeeta qabu, azoo iqaamaa dhoochaa jiru, azoo baallama qabu, qabamee saamamee darbamanii agarra. An afaan kiyyaa walga'ii dhaqeetii yuunitti himee jira. Hin jiru jaaniin na haadan. Maaliif nam takka nama gabbahee dubbatu dhabame. Nama sodaataa, nama luwina, hawaan isaatiif hin dubbanne, kanuma akkana iddoo ganda keessa deemee haasa'u, kanuma fi walirra jeeyinaa akka fadhan godhan. Oromoon duraanuu ufumaaf walirra jeeyina. Sodaattu hara biraan ni beeyna. Araba tokkoon nama 20 nu galchanu tume dhugaa saraa dubbannu. Yoo ifi walirratti immoo tokko tokko gabbeen dubbatu. Yoo ifi guyyaa ifi waltaan immoo naan dhaqqabitti dhufa. Gorsatamii, gandahamii, saafa qabatee poolisaa fi jinni hin beeku. Ammoo gaafa isa geesse qabeenya isaa gubbaa qabamee mana hidhaatti darbamee azoonni feene biyyaa baasanii darban. Heera addunyaa kamirratti jira wanni kana eessa dhageenyee beekna. Baqataan kabaja qaba, baqataan karaama qaba. Haa ta'uuti akkamiin namni tokko eegumatti hin jira laalumatti hin jira. Namni tokko akkamiin irraa gabbahee dubbatu dhabame. Akkamitti namni tokko aboo akkana jirraa jee gabbahee dubbatu dhabame. Nutti toltee taa'u jirra. Namni waan takka nu godhe sin jiru tun kijiba. Nu miidhee kijiba namni miidhame yoo museeta. Ta'ummata kaanitis warra sagalee taana jee waan hin taane haasoo asirraa isiniif hin deebi'asanis. Amma namni gari faan as gubba bahee waa'ee baqataatiin haasoo jee. Baqataan kaayiroo keessatti isiniitu dangaa dabre, isiniin maal dabre. Abii miidhagee dhugaa siima. Irra kabajaa namni qabu magaalaa biyya tanaa keessatti irra naamusa namni qabu baqataan akka Oromoon jiru. Kayoo kabalame gamana na kabali jeeni akka Geetaa Yesuus joo jaani galu. Kayoo waasaabame waan isaa dhiisee galu. Kayoo fottokee dhiisee galu. Amma zaraata na walitti uffadhee fi ija keessa boksi na dhoonitti saba kanatti nu uffadhe. Dila kana katahee jiru nama usee naamusaan galu. Hawaan mootummaan irraa haraam godhe irraa haraam goone waan mootummaan halaal nu godhe halaal goone halaaluma keenya sanuu liqqinnee man fayyadamne nuti. Nama akkana gajje'ee deemu. Biyya tana keessatti abbaan feete warri biyyaa nutiif ni masakkara akka nama gaarii taane. Keenya immoo gobbeetuma nurratti duula bana. Mana maarree bantanii abiibi namni keenya kamiitu mana farshoo bonee gurgura. Kamiitu waan mootummaan haraam goote gurgura.
yoo dhugaa dubbanne warri waan akkasiitiin deemus isuma aboo waa hedduu haasa'uun gaarii miti waa hedduu dubbachuun gaarii miti warri waan san sharafuus isinuma waysaafuu warri baqataan hagabbahee dubbachuu danda'u hadeemee akkana hurkaa dalagatee guyyaa galu yoomiyaa isaa hadeemee jaartiin fi jaarsiinis gamanaa gamasiin fiigee takkaa jaarsii ilmoo guddisee takkaa jaartiin ilmoo guddistee gama lamaan bultii wasaasaa herkaa waadhii dhahaatu jaan bororaa dhufee bishaan xurii namarraan baasu jennaan bishaan xurii ni baasaa nuti warraa riguu dhabee baqataa akkana rakkatee jiru kana gidee isin arraan tan ilkeen shoo akkattan habibi wallahi namni bar aboo ganamaa kana salaat subii masgida keessatti nama akkana salaatee ifiin haasawaa deemu booyuun arke maal taana aboo ruuhee tana rabbii uume yaaqi guyyaa rabbiin uume duuti yaaqi sodaa maaltu fide haqa keenya falmachuu jirra seeraan jiraachuu jirra heeraan jiraachuu jirra hin tahu akka heera addunyaatti waliin nu qabanii bikka nu godhu mana keessa teessanii walii qabamtaniitu khaalisachi poostiin reefu godhe taatee jirti wanni rabbi maarree haa godhuuf jedhan azzalaa jettan san deemaayyuu inni dura bahaatii mirgi keenya akkana taane akkana falmadha seeraan heeraan mirga keessanii warri biyyaa waan nu godhe waa takka hin qabu nuti nu jira malee namni biraa waa takka namni nu godhe hin qabu haa galotooman amata meeqa nu danda'anii nu jiraachuu jiran amata meeqa nu jiraachisuu jiran haqa qaban kan hojjeru UN'dha waan biraatii miti gabaabatti hin taane isinin feenu fuudhanii karaa Ugaandaa feedu karaa biyya fadeetti bikka UN hin jirtutti baqataa kana fuudhanii qabachiisu aboo stressiin wallahi nu maraachite wallahi billahi karim ay mara wallahi arri billahi alayka takkan qabu gaafan magaalaa tana dhufu wallahi akkat بين والله نمني ولي قاميت مكرتي أكيد كهمان تو ديم تو غرين أفوفا موديمو تك لبون السنتي دابته ونتجا يو ولي دفتي جندوم ما ديستي مقوم بيوماتي ولي دفتي ثم فرمات في دتمالي إرتينيز ديمتي أس غندخيسا دلانيز ديمتي أس غندخيسا wali gabbahi akka dhiiraatti haasawi dhiiratay nadhoo hunda dabare ummata muqaffala stupid ummata ta'e ila yoomitti akkanatti rakkannee jiraanna ila yoomitti tenshinni nu dhufee jiraanna hiqaamaa dha'uu didan mirga isaaniiti akka heera baqataa addunyaatti fuudhaa bikka takka nu qubachiisa takkaa fuudhaa kaan biinuu jaara nuti UN hojii galoonni keenya sani malee hammata biraati wajji waa takka walitti hin qabnu haasawaa jennaan hundi isaanii lubbuun ol baati malee gadi hin baatu baaneetuma UN san mirga keenya haa gaafannu warra biyya alaatti nama ni qabnaa nama hin qabnu Oromoon nama du'aa Oromoon nama tortoraa nama ifiifuu walitti walii galuu miti nama wanni taate hantuuta firraan dhoorkine ni agarraas keessatti hantuuta biyya isaanii gurguddaa kana firraan dhoorkinu dura fi naaw yaa habiibi aboo ila yoom as keessatti akkanatti dhukkooynee mataan nu arraabee onni tataa yaa akhi lubbuu tana rabbii uume rabbii si nyaachisa biyya feetee ulaytu wallahi galgalaan kana nama meeqaan nadawwalee wallahi rabbittiin isinii kakadhaa wallahi billahi karim rabbittiin isinii kakadhaa naan jaan aboo hajuru wal arkaa wallahi nageetti gidee naan jaan waan hin joo wallahi hajuru wal arkaa nageetti baqa akka nama du'ee takkatti eessa rifadheetiin ka'e maal taata baqa akkana walii qabamnee deemuu deemna harree Liibiyaa naan jaan namni hanqam takkatti hammaatee naam jechuun du'a filate waan jabaate gamas nama oofaa malee intala dhala wallahi ijoollee dhalaa beekaatu akkana ta'eetiin jira haadha dhiistee ilmoo dhiistee ummaan ta'ee ilmaa obboleen keeyoo kaanis karaa maarree haa deemu kaanis karaa maarree adda faca'an wallahi waan hin jiru wallahi haadha sii tajaalattu
nama takka lama miti khani isini udan do nama mek khani wajna de wujudu gasi Libya da ke khabade mek ajir وقاه كل النمو يعني كوبريني كخنا جرام بينه والله نمني خينيا أسيتي سرقتي ليبتس أسيتي أبو برديوتك أتي أبو تقولشن أما تدي دم نمجرو جرا ربع سنتري تشوبر ربع القرن معلومة community jettani yeroo silaa communityin gabbaatee namaaf dubbattu bikka 150 bahanii aboo bar kilmaan an takkitti jee umani bis itti dhufanii bar mee nama keessan hidhamaa nu fidaa jennaan guyyaa lama sadeen kana hidhame hin jiru jaanii areeniin sanin irratti walanii nan jaan ani yoo beeyte nama guyyaa sadeen kana keessa yoo hidhame nama ni baasna jaanii pistika kana kanatti dawwalaa jennaan يولين ربي هاقولوا في الشيخ اللي يدوس هاي بطنقية آدم مقاسي بلديسو جراني فيديو سنخاسي مالك نياتي كان قرأتها في جراني أنا ما تكوني مالك نياتي ربي نارك والله بقتها مسكينة خان الرامات رانياتها مي يفيفو نياتها مي ديما والله الناس إنجا بس أكاسي جولين سن والله تسنابتي إيستيني سنارك كم جنان والله إنجا Malini urai bate silki gurgurre silki tenyang kamnam silki nama khaysa khaynya sibil billeja wallahi malini urai bate silki gurgurre ila daraja hadithana itu mali abasak amnamu malu madila hadithana rayfuntana mutatu kofi muazi fi hamza shajabri fi hamza khayro jurukhana fi hamza ka jarman juro fi heddu da kana tahani wani ta gargarsa guru jira mutatu kof nam takabiya sanin wara kairotif sagaleta janna wara kairo am man cina mallan ja man ko man gargarsa ti nan jan ibidda ta kana qabat khanis mal jamzan wara kairo esatti sagaleta na fi nyutti sagaleta na fi deemtee tuma yuuni duwata isa nama sirraatti abbaa jira sirraatti gaafatamaa mirga keedheexee gaafatta aboo rakkadheetiin jira community jazbaa dhamaatu haadha saltee tana walitti qabnee walitti haafinna hadide habalaan dhoynee keessaa haariinu tokko wali goonee haa oofnu aboo dhimma keenyaaf astee seenu dura deemi namni gidee rakkatee dhufte ati miseensa ati maarreedha maallaqaan qana fidi maalan qana fidi hin je'iniin rakkinaa isa fide rakkina keessan dhaabbadhuu furi أنا ربي أتجلس خاي برو ربي وان سيمودو بيتو أتيس أتي ربي برو وان سيمودو هم بيتو أرى فرصة أرى فري لإنجليزيا أنا ما برتسني نأتي إسان جماعة متين قولين نما خيتي بجبه دلجي ولد فاتي يرو أما تنت يرو فرماتا فيني يرو أكم فرماتا بربادن أنا أبا فيتن صداتي والله ديمي فلمي مورمي مرجخي غافدو محقق أبدا هاي Ruti biya kabar kabamne meka gaafatamu jirra waan amatatu daleeyne finne nu gaafachuu jirani talti dalaagide qaban akkasi udaani fi ficaan firra gadhiisti aboo namta kullallaba ol yasirra waa takka fitu arraatan islaamaaleen jiraate hamzaa shajabri nafu asliini nafu maalin tokkucha mubaarak musammaa bicha namni baqata haasoo ture egaa siidee mallee haasoo ture yoo tanallee BBC irra nadda walee dhufuun dhaqqabe isaa bicha haasoo ture hundi isaanii mallaqaaf dalagan ilmaan zubaalaati hundi isaanii an abbaa fadeensa du'aa kanatti dhee samii garagalchaati dhiira taan gabbaanii haa dubbatan maalne akeenya kaastee asirra maal jaanii haati ilmaan sagalii akkatti nyaattu dhabdee rakkattee mana keessaa booyaa jirti takka oromoo zakaa fudhattee bar zakaata nagidee irraa akka ilmi namaatti musliimaan ni ajaa'ibdan dhukkubsachaa jira oromoo beelaan dhukkubsachaa osoo deemtu guyyaa lama sadii gidee dhukkubsatte duutuma dhageessa abalu akkanuma dhageessaa sinjaa maali sababni rakkina sammuutiif dhukkubni awwal rasa nama keenya as keessatti stress nu jeesse wallahi
أكسر ركني جرة أما خجالة خجلو هندي بقتها ورها سو بيخط سو ما هالي ركني بيجي ترى مال أبو وامي كانوا بتشيسنا أسرت يا أخي غدير مرتوتيس غافا نتيوني دينا تكا إفجين دبنا إفجين سيني غافا بلال ستة جيسن نمجو ديمي سيني خلان جام وافن الرسل سيني أنا سنجرو أبو أنا متاخي يا فين دفني أورمو فين دفن جي خرب بين قدان الشاهدة أبو سيني واخي يا نيمت دوتي أنا أورمو فين دفن أورمو فين دفتي برو مسنجان أبان فدق بهس مكان ربو سيواني تاني الرخاوس بقتها كايرونا مك كسيتي ميت nama hurkaa isaa nyaatu dhiiraadha laanillee deemtee yoo jaartiin daleede jaarsi mana keessa taa'ee ilmoo guddisa oo kaayyatee addunyaa irraan jiru akkana deemtee yoo jaarsi daleede jaartiin ilmoo guddista aboo dhugaa isin himnaa dhugaa wal himnaa wallaahi billaahi kariim ilmoo qaraatii geessuu sodaanne mucaan kiyya naan jee wallaahi baabaa mana barnootaa kanarraa na baasti ganamuu poolisaa ulaa dura dhaabbata iglaa darajaa tanaa keenya jechuudha ijoollee xixiqqoo amatis torbaa fi amajjaa mootummaa sodaatu saayikolojiitiin duraa dhamaate warri kursii bitatee taa'ee shirsir joo muxxee ayyoo haadha abbaa keessanii salaati warri feemasa fiin jettan anaa isin salee as gabbaati dirree tanatti maa gabbaatanii dubbanne baqataa miskiina kanaaf ayyootiin mana keessa beelawaa jirti dheebochaa jirti rakkachaa jirti ilmoon xiqqoon daa'imni mustaqbala barbaaddu mana keessatti barnoota malee taa'aa jira namni saayikolojiin dhab'ee jira dhukkubsataa meeqaa jira kan dhukkuba sukkaraa dawaa irraa muran warri feemas hin jettanii fi warri community fi hin jettan mee saluchaa yoo abbaa keessanii jirtan ana kusum diinukum ana isin salee tagaleen taane feemasummaan keessan sadaqumatti warri communitynis beekumsi keessan hannatti miskiina maan gargaarre du'aa deemaa jira wallaahi billaahi kariim dhugaan isiniima ati khara libiyaa nama baqachiisa namni azoo waraqaa qabu bulluu qabu darbee khara libiyaa deemaa jira ibidda gamas yaa jira namni keenya wallaahi lubbuun guyyaa dhalattee duutiin beekaa jeena ilmoo jeenaati waa takka sodaadhoon nama sodaa beekuu miti abbaa feete takka asittu naana ammoota jalaa gadi hin cabneen habajaa malee wallaahi namni dhukkuba sukkaraatiin akkatti gabbee bitatu dhabee mana keessa manguddoon haadhaa fi ilmoon adda baatee ummaatee isa geessite ummaatiyya biyyaan erga ankara liibiyaatti immoo ilaa hanqa darajaa tana geenya wallaahi wanni niin sababa yeroo dandee sababa kanaatti wallaahi nuti jaa lubbuun as nu seentee jirti lubbuun guyyaa dhalattee duuti ol baati malee gadi hin baatu aboo bar nyaanni summiin ta'u jira yaadaan ilmi namaa dhukkubni dura HIV fi hepatitis fi waa hundarra hamaa barra stress hypertension barra ileeyoon mana keessa wallaahi manguddoon dhumtee jirti nu jalatti dhukkubni sukkaraa isaan fitee jira tokko isaanii manni barnootaa namni marullee barnoota irraa baasee alaanam tokkotti mana barnootaa baatii jahajaa oliituun nurra jira liqii dila kan hunda namni gabbee dalagateen wanta hin jenne isaaf fidee kafala biyya tamitti agarre azoo namni waraqaa qabu qaama qabu waliin sirraa fuudhaniitti dabxiyaa si galchanii guyyaa lama sadii booda ambaasii si geessan ayyoo wanni kun akkanumatti akkana dhugaa katoo ambaasiinoo ummata kana gidee fidanii farra mijaaniin rabbiin aylii kannee fi ambaasii tana ilma namaati ni yaada aboo namni kun waggaa 10 waggaa 7 8 10 lama si bira taa'e galchuu deemta deemu waan isaatu guutuu wajji fidii galchi dhumata khalaas taa'e meeshaa isaa guutuu wajji fidii qabeenya isaa maal qabeenya kun waan akkana hodho tartiiba isaa hunda guutuu galchuu takka ammoo ambaasiin jalaa diduu maa alii gamas facaaneetuma usnee teenyeetuma khijjiba wali himna dhokonneetuma teenyee habiibii dhugaa siimaa lubbuun guyyaa baate duuti takka jee aboo emotionaliin ta'ee jira adduu dhiifama wanni inni isinii dhaamu takka faata dura community dhaqa community walii qaaba community saniin karaa yuwenni haa deemu gabaabatti wanni biraan jiru yoo communityin diddeemmoo nuti akka godhu beeka isiisan dhugaas wallaahi gurra qabnee isaa gad darba wallaahi billaahi kariim meeqa ana jee